Akkam jirtu hundumti keessanii har'a idiyoomsii yookaan jechamoota muraasa baranaa. Idiyooms jechuun jechoota walitti qabamanii kan hiikni isaanii yeroo baay'ee hiika isaanii sirrii yookaan literal meaning irraa adda ta'edha. Yeroo tokko hiikni isaanii sirrii ta'uu danda'a, yeroo biraa immoo hiika fakkeenyaa yookaan non literal meaning qabaachuu ni danda'u. Viidiyoo kana keessatti idiyoomoota muraasa ilaalla. Amma jalqabnu. Tokkoffaa as easy as pie. As easy as pie. Kuni idiyoomii kan ittiin wanta baay'ee salphaa ta'e ibsinudha. Fakkeenyaaf inni rakkoo cimaa miti. Dhugumaan as easy as pie dha. Kana jechuun rakkoon sun baay'ee salphuu keenyadha. Inni lammaffaani be all ears. Be all ears. Kana jechuun waan namni tokko jedhu dhaga'uuf fedhii guddaa qabaachuu jechuudha. Fakkeenyaaf kaleessa maaltu ta'e natti himi jenneetu I'm all ears jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun si dhaggeeffachuuf qophaa'eera jechuudha. Inni biraani bull-headed. Bull-headed. Kana jechuun nama mataa jabaa yookaan immoo kan yaada ofirraa hin deebine. Jecha biraan stubborn isa jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokkodhaan akka malee bull-headed hin ta'in. Yeroo kana jennu maaliif yaada namoota biroo akka kan kee yookaan gaarii akka ta'ettiin fudhattu jechuu keenyadha. Inni arfaffaani carry it out. Carry it out. Kana jechuun wanta tokko gochuu dhiisii jechuudha. Fakkeenyaaf mucaan tokko yookaan ijoolleen sagalee yookaan waca baay'isaa jiru yoo ta'e sagaleen keessan baay'ee ol ka'eera yookaan waan akkasii jennee carry it out jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun dhaabii jechuu keenyadha. Inni biraan feel blue. Feel blue. Kun immoo gadda yookiin gadduu jechuudha. Fakkeenyaaf xalayaan hojii yookaan immoo nuuf hin ergamne taanaan yookiin wanti akkasii uumameera taanaan I'm feeling blue hin jenna jechuudha. Inni biraan get on one's nerves. Get on one's nerves. Kana jechuun nama tokko mufachiisuu yookaan ibsuu jechuudha. So fakkeenyaaf hiriyaan keenya nuti jaallannu yookaan hiriyaan keenya tokko sirba tokko deebi'ee dhaggeeffata taanaan yookaan isa nutti hin tolle yookaan sirbuma tokko nu aarsuuf dhaggeeffachaa jira taanaan maal jenna? Nan beeka kan jaallatu garuu you're getting on my nerves. Baay'ee na aarsaa jirta. Isa jedhu himuu adda addaa keessatti gashee fayyadamuu jechuudha. Inni torbaffaani how come. How come. Kuni yeroo hedduu guyyaadhaa guyyaatti fayyadamnudha. Kuni hiika why isa jedhu yookaan immoo maaliif isa jedhu sababni kee maali isa jedhu kan qabatedha. Fakkeenyaaf nama tokko affeera taanaan how come jenneetu ati affeerraa irratti hin argamne jechuu maaliif affeerraa irratti hin turre jechuudha. 8ffaan inside out. Jechuun isa keessaan uffatamu fakkeenyaaf uffataan yoo ta'e isa keessaan uffatamu alaan uffachuu isa alaan uffatamu immoo keessaan uffachuu waan akkas jechuudha. Fakkeenyaaf tiishartii wayii namni tokko inside out uffateera taanaan maaliif tiishartii kee inside out uffatte jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun uffannaan kun sirnaan hin uffatamne jechuudha. Inni 9ffaa in stock. In stock. Kana jechuun meeshaan sun ni jira argama dhiyeessii keessa jira jechuudha.
Fakkeenyaa fi hima keessa gashinii yoo ilaalle ifame kopheen dheeraan amma instookiin jiru jecha kanaan kopheen sun amma hin argamu jechuu ni dandeenya. Inni biraan in the black kana jechuun immoo bu'aa argamsiisuu yookaan profit isa jennu fiduu jechuudha. Fakkeenyaaf faayinaansii keessatti yeroo dhaabbanni bu'aa argatu in the black jechuun ni danda'ama jechuudha. Kun immoo isaa kasaraa miti bu'aa argamsiisaa jira jechuudha. Viidiyoo har'aa kanaan xumurra. YouTube keenya subscribe godhaa. Viidiyoo kan biraafis follow akka gootanii isiniin jenna. Galatoomaa.